hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti lammiilee Itoophiyaa kunniin mudataa jiru laalchisuun gabaasa garaagaraa baasuun mootummaa Saawudii Arabiyaa fi Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisaa turani. Mootummaan Itoophiyaa sarara ganama dhimma kana irratti ibsa kennee jira. Guutuu odeessa kana yaadataa Biraanuu akkasitti isinitti hima. Haala kanada warra ilaallatu wajjin yeroo baay'ee akkasumas maas miidiyaanis dhufanii ummataafis tamsaasaatti kan turre. Kan biraa roobni cimaan akka kanaa kan lolaa uumuu danda'u kun haga yoomii itti fufa raagni haala qilleensaa akka mul'isutti. Sagalee dogoggoraati kan amma caqastanii gabaasni kun deebi'een isinii dubbisa. Kan itti aanutti hinca lagni Awaash guutuu isaatiin tola lolaa uumameen Oromiyaa keessatti godinaalee Arsii fi Shawaa Bahaa keessatti gandoota 42 keessatti namootni 20,000 ta'an miidhamu Komishinarri Sodaa Balaa Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa BBC'tti himan. Haala kanada warra ilaallatu wajjin yeroo baay'ee akkasumas maas miidiyaanis dhufanii ummataafis tamsaasaatti kan turre. Kan biraa roobni cimaan akka walwaraansa Yemanii fi weerara koronaa vaayirasii keessa darbanii biyyatti baqatan Saawudii yoo gahan hidhaatti darbamuun isaanii waan yakka dalagneef osoo hin taane orma waan taaneef jechuun himatu. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch qorannoo dhiyoo kana taasiseen lammiileen hidhattoota Huutiin COVID-19 tamsaastuu jedhamuun kanneen du'anillee akka jiran qoratee argachuusaa himee jira. Abdiin tokkichi baqattoonni irraa eegan mootummaa Itoophiyaa ta'uu himu. Ta'us kana dura kan biyyatti akka deebi'an gargaaran alatti deebi'anii akka isaan hin gaafanne dubbatu. Dhimma lammiilee Itoophiyaa ala jiran irratti ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kamisa ganama baaseen adeemsi biyyatti deebisuu sababa COVID-19f gufatee jedhee jira. Haa ta'u malee torban dhufu eegalee lammiilee 2,000 ta'an Saawudii irraa baasuuf akka jedhu ibsee jira. Kana dura garuu qoonsilaan Itoophiyaa Jiddaa jiru hamma weerarri koronaa vaayirasii darbutti lammiileen Itoophiyaa hidhaa jiran bakkuma jiranitti akka obsan gaafatanii turan. Dhihoo immoo dubbiimaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Diinaa Muftii mootummaan dhimma lammiilee Saawudii jiraniif akka hojjetu himan. Ta'us baqattoonni birmannaa ariifataan akka taasifamuuf gaafatu. Jarri Huutii lammiileen Itoophiyaa Yemanii akka ba'anii Saawudii seenan godhu. Jarri Saawudii ammoo daangaa irratti lammiileen Itoophiyaa akka isaanitti hin seene dhorkuun gidduutti rakkatanii. Human Rights Watch qorannoo jalqaba baatii hagayyaa irra baaseen lammiileen Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kaaba Yemanii baafamuu ibsa. Kanneen du'an akka jiranillee kanneen hidhaa jiran irraa odeeffadheeraa jedha. Lammiileen Itoophiyaa hedduu mana hidhaa jiran kunneen bakki jiran mana hidhaa osoo hin taane jahannama lafarraatii jechuudhaan BBC'tti dubbatanii jiru. Dubartoonni akka nutti himanitti ammoo itti gaafatamtoota manneen hidhaaf gara biyya isaaniitti akka galchaniin irra deddeebiin gaafachuu fi dhimmi kun kan ilaallatuun mootummaa biyya keessaniitii jedhamu isaanii baqattuun tokko BBC'tti himtee jirti. Caamsaa 2017 hanga bitootessa 2020tti lammiilee 400 Saawudii Arabiyaa irraa baafneerraa kan jedhe ministeerri dhimma alaa Itoophiyaan lammiilee ishee simachuu diddee hin beektuu jechuudhaan ibse. Haa ta'u malee lammiilee biyya alaatii galchuuf qindoomina qaamolee biyya keessaa fi alaa garagaraa gaafata jechuun yeroo fudhachuu akka malu akeekee jira. Dhimma lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiraniif dursa kennee hojjetaa akka jiru kan hime ministeerichi baatii eebilaa hanga adoolessaa bara 2020tti lammiilee 3,500 Saawudiitii baasuusaa beeksisee jira. Simannaa mootummaan Saawudii amma yoonaatti taasisaa jiruuf galata galchuun torban kana fulbaana 8 irraa eegalee lammiilee 2,000 Saawudii keessaa baasuuf akka jedhus ibsee jira. Miidiyaan The Telegraaf ragaa miliqee ba'eetu na dhaqqabee jedhee gabaasa baaseen xalayaa chaappaa mootummaa Itoophiyaa qabuun qoonsilaa Jiddaarraa argamurraa ba'e hidhamtoonni kunneen suuraa fi viidiyoo maxxansuu akka dhaaban yoo ta'uu baates seeraan akka gaafatuun doorsiseeraa jedha. Rakkoo teeknikaan nu mudateef dhiifama sin gaafannaa. Lagni Awaash guutuu isaatiin lolaa uumameen Oromiyaa keessatti godinaalee Arsii fi Shawaa Bahaa keessatti gandoota 42 keessatti namootni 20,000 ta'an miidhamuu Komishinarri Sodaa Balaa Oromiyaa obbo Abaadir Abdii BBC'tti himan. Keessattuu godina Arsii fi godina Shawaa Bahaa aanaalee godina lamaan keessa jiran gara aanaa 9 irratti akkasuma ganda 42 ta'an irratti miidhaan qaqqabeera. Waliigala abbaa warraa 6,071 maatii 18,856 walitti gara 19,927 irratti miidhaan qaqqabeera. Kuni godinaalee naan jettan lamaan keessatti? Godina Arsii fi godina Shawaa Bahaa jechuudha. Kanarratti lafti oomishaa'oo? Isa daataa isaa qulqulluu harkaan qabu miidhaan qaqqabe ifatti midhaan amma
sadarkaa gaheetii irra gahee fi midhaan gahee hektara hedduu kan ta'an keessattuu gandoota amma jedhamu kana manaaf qofa osoo hin taane maasaa isaanii irrattis qabeenya maasaa irra jiru irrattis dhiibbaan qaqqabeera. Kanaaf haala jiru kanarraa ka'amee gargaarsa yookiin deeggarsa ariifachiisaa godhameera. Kana dura gootaniittu? Gooneerra amma guyyaa kaleessaatis guyyaa har'aatis kan godhamee jira. Nyaata hagam ta'utu bifa deeggarsaan kennamee ammoo maallaqaan hagamtaa waan jedhu ibsuun yoo danda'ame. Isaan ragaa isaa akkasitti tilmaama maallaqaa gosoota nyaataatii fi uffata wantoota qabuun alatti mallaqa kanaan kana godhamee waan mootummaa irraa bahamee deeggarsa mootummaa irraa godhamaa jiru waan ta'eef isa akkaataa sanaan mallaqatti jijjiirree booda ragaa guutuu walii kennuu dandeenya. Ammaa fi guyyaa har'aa wanni godhame keessattuu uummata Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee irra jiru lakkoofsi nama hedduminaan midhaan irra qaqqabeetis magaalaa Mataaraa Walancitii naannoo san jirte amma gosa afataatiin pilaastik shiittiin furaashni gara 3,000 jala kan ga'u wanni kenname jira. Akkasuma immoo nyaata dabalataa wajjinis wal qabatee nyaata dabalataa gara kumtaala 71 aanan gara kaartoonii 474 timirri gara kiloogiraama 1,478 ruuzni gara kumtaala 170 akkas kennameera jechuudha. Kuni har'adhaa bakka naan jettan sanitti jechuudha. Obbo Abaadir haala amma jiruun balaan lolaan qaqqabee humnaa ol kan hin taanee fi mootummaa federaalaa waliin ta'uun deeggarsa barbaachisu kennaa akka jiran himan. Oduudhuma wal fakkaatuun naannoo uummattoota kibbaa aanaa Daasanej keessatti lagni Oomoo guutuun namootni 43,000 caalan qeerraa buqqa'u hoogganaa itti aanaan fayyaa hawaasaa naannichaa obbo Ndaashaw Shibbiruu himaniiru. Gama kaaniin eejensii meeteoroloojii biyyaalessaatti daayirektarri raagaa haala qilleensaa fi akeekkachiisaa Adde Caalii Dabalee BBC Afaan Oromoo waliin turtii taasisaniin ji'oota adoolessaa fi agayyaa keessa guutuu biyyattiitti roobni idilee fi idileedhaan olii roobuun lolaa uumuusaa himan. Raagaa haala qilleensaa kana dursanii qaama ilaallatu hundaaf ibsuu fi kutaalee biyyaa naannoo baddaatti roobni jabaan roobuu akka danda'uu fi laftis jiidhee waan jiruuf lolaan mudachuu akka danda'ullee akeekkachiisanii jiru. Gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasanii isinitti hima. Itoophiyaan sa'aatii 24 darbanitti namoota 20,778 qorannoo koronaa vaayirasii taasifte. Vaayirasichi namoota 804 irratti argamuusaa ibsiteetti. Waliigalatti namootni qabaman 55,213 kan lubbuu dhaban ammoo 856 gahan. Jaamaayikaan weerara COVID-19 dabalaa jiru keessatti filannootti jirti. Jaamaayikaatti weerarri koronaa vaayirasii hammaatus namoota sagalee kennuurraa hin hambisne. Kamisa lammiileen Jaamaayikaa miseensota paarlaamaa biyyattii haaraa filachuuf sagalee kennan. Buufata filannootti namootni wayita filachuu dhaqan maaskii haguuggachuuf ho'a qaamaa safaramuun dirqamaa odeessi kanuma. Hooggansi KFO obbo Dajanee Xaafaa, obbo Maastawaad Tamaamii fi teeknishaanni OMN dhalootaan Itoophiyaa ta'ee fi lammummaa Ameerikaa qabu Mishaa Adam Cirrii har'a mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataa dhiyaataniiru. Abbaan alangaa federaalaa obbo Dajanee Xaafaa fonqolcha mootummaan himatee adabbii umurii guutuun yookaan du'aan akka adabaman mana murtii gaafachuu abukaatowwan isaanii keessaa tokko obbo Dajanee Fiqaaduu BBC'tti himan. Lammiin Ameerikaa Mishaa Adamis labsii teelekoomii Itoophiyaa bara 2005 cabsuun himatamuu himan. Dhaddachi himannaan abbaa alangaa gaafa hagayyaa 26 qaqqabee ture. Himannaan dhiyaatu Maaseera yakka bara 1996 bahe keewwata 238 keewwata xiqqaalama darbuun yakka fonqolcha mootummaa wal qabatu dhiyaate adabbii umurii guutuu yookiin jechaati jechuudhaan himannaa kan isaan dhiyeessanii. Gama biraan qabiyyee taayitiliin mata-dureen himannichaa keewwanni darbame jedhame kana masittumu kana yoo ta'e illee qabiyyee himannaa keessatti garuu dhimmoota
mootummaan ce'umsaa hundeeffamuu qaba. Waxabajjii 30 booda aangoon mootummaa ni dhufata. Mootummaan ce'umsaa yoo hundeeffame wayyaa jechuudhaan akka yaadaatti kan akka paartii siyaasaa tokkottis isaanii kaasanii yaada dhuunfaa isaanii kennaa turan gara yakkaatti kan jijjiiramee jiru. Gama biraan immoo maal jedha Jawaar Baqqalee fi fakkaattota isaanii kan biroon waliin ta'uudhaanidha. Mootummaa kana humnaan itti yaadanii humnaan fudhachuuf jedha. Warri hirmaattonni isaaf obbo Dajanee Xaafaa kun waliin ta'uudhaan mootummaan federaalaa kan kiiloo 4 jiru ka'uu qaba jedhanii gama biraan sirni naftanyaa kaleessan wajjeessaa ture har'allee nu wajjeessaa jira jechuudhaan kana booda dhuunfaa keenyaan hin boonyisa waliin boonnaa wulfiin kan Minilik illee diigamuu qaba kan jedhu kaayyoon abbaa alangaan haala kanaan himannaa dhiyeesse itti yaadee akka mirgi wabii obbo Dajanee fa'aa hin eegamne yaadamee waan dhiyaate fakkaata. Qabiyyeen himannaa sanaa dhibbicha fonqolcha heera mootummaa inni ibsu jechuudha. Ayyee abbaa alangaati himannaa kana mana murtiitti kan dhiyeesse gaafa 26 obbo Dajaneen dhaddacha kanarratti yaadni dhiyeessan jira wanni dubbatan ture. Obbo Dajanee dhaddacha irratti yaada dhuunfaa isaa kaasee jira. Yaadanni kaasee ani waggaa 24 guutuu nama siyaasaa waanan ta'eef waan mootummaa kana mormaa ture qofaaf karaa nagaa qabsaa waanan tureefanii marsaa 14ffaa hidhamaa jira. Isa kanaanii mootummaa kanas karaa nageenyaan jijjiiramne akka dhufuuf nama yaada furmaataati jedhee kitaaba Ekeraa Dimokiraasii barreesse irratti illee yaada furmaata biyya kana ijaaruu danda'a sabab sablammii kana waliin jiraachisuu danda'a jedhanii kaa'ee yaada 7 mootummaan keessaa fudhatee jira. Dhimmaaniif kitaaba barreesse keessatti akka yaada rikomendeeshiniitti dhiyeesse sana gama tokkoon fudhachaa anaan odoo ani balleessaa kamuu hin qabaatiin na dararuudhaan na hidhuun seera miti. Inni kun dhimma siyaasaa waan ta'eef dhimmi siyaasaa immoo hiikoo siyaasaan kan furamuu qabu malee anaan na hidhameeti furmaata argachuu kan qabu miti ani balleessaa malee maatii kiyyarraa dararamaa jira. Akka paartii siyaasaa deeggarutti sun paartii siyaasaa morkataa waan ta'e qofaaf umurii koo guutuun hidhamuun gaarii miti waan jedhu dhaddacha irratti kaasee hubachiifateera. Waa'ee Mishaa Adamoo maaltu jira? Dhimma Mishaa wal qabate Mishaan kan ittiin himatame labsii telekoomaa Itoophiyaa lakkoofsa 761 keewwata 9 keewwata xiqqaa tokko darbuudhaan humna intarneetaa haga telekoomiin Itoophiyaa heeyyame olitti instaal godheera ijaaree jira. Sababanni ijaaree kanaatiin immoo wal qabatee obbo Jawaar illee haga kiiloomeetira 25 fagaatu irratti tajaajila intarneetaa akka argatu taasisee jira. Gama biraan humni intarneetaa kaappaasitii isaa ol kaasuudhaan inni ijaare kuni faayidaa toleen argachuu qabullee gadi hir'isee jira. Humna telee haga eeyyamamee ol ijaaruudhaan tajaajila kennuu kan jedhuun himatame adabbiin dhimma kanaa wal qabatu waggaa 10 hanga waggaa 20 kan adabsiisu jedha seerichi isaan jalatti himatanii dhimmoota kanaa wal qabate mormii keenya oleen dhageessifne mirga wabii eegamuufii qaba jennee. Manni murtii dhimma obbo Dajanee ilaaluuf onkololeessa 17 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan Mishaa Adamoo immoo kibxata dhufuuf beellamee jira. Qophiin keenyaarraa kanuma horaa bula.